Hayyee akkam jirtu? Har'a mee akkamitti group create akka goonuu fi group create goone immoo akkamitti akka fayyadamnu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Bilbila biraa irratti isinitti agarsiisa. Fakkeenya akkaawuntii isa kanarra seenee jira. Akkaawuntii isa kana gubbatti amma group create godhuudhaaf jalqaba irratti gara waliin aappii seenna jechuudha. Erga gara waliin aappii seennee booda maal goona? Haala kanaan aappii keenya waliin irra seenna. Ergasii immoo isii tana tuqna jechuudha. Isii fakkii namaa qabdu gara gadii jalarra jirtu tana fakkii namaa kana ni tuqna. Isaan kunniin guruuppiiwwan kireet ta'an jechuudha. Amma guruuppiiwwan as keessa jiran guruuppii isinitti tole ilaaltanii yookiin immoo guruuppii irraa barnoota hin argadha. Na fayyada ilaaltanii gadi tuqxu jechuudha. Fakkeenya kunniin amma guruuppii an keessa jooyin godhee jiru. Inni kun immoo discover kan jedhu gubbarratti argitanii guruuppiiwwan haarawaa keessa seenuu yeroo barbaaddan salphumatti asumaan tuqxanii kan seentan ta'a jechuudha. Kun asuma bira ilaaltanii gad tuqxanii seentanii. Erga seentanii booda guruuppii sana egaa join guruuppii jedhu kana tuqxanii booda salphumatti guruuppicha irraa barnoota argachuu qabdan ni argattan jechuudha. Isa kana fakkaata. Hayyee guruuppii keessatti join goone tokko yookiin immoo keessa jiru tokko isa kana keessatti erga argannee booda barnoota irraa argachuudhaaf akkamitti fayyadamna? Akkamitti barnoota irraa argachuu dandeenya kan jedhuu fi guruuppicha irratti wanta maxxanu san dhaqxanii dhageeffattu jechuudha. Fakkeenya asirratti amma Harboor maal jedha inni kuni? Harboor barnoota teekinooloojii jedha. Harboor kan jedhu kana yeroo amma kireet jennuuni salphumatti kireet isii jettu tana tuqna jechuudha. Isii kireet jettu erga tuqne booda Harbooriin jalatti maal maxxansuu barbaaddaa naan jedha. Ani miseensa garee saniiti beeka. Isa jalatti maal maxxansuu barbaadda kanaan jedhu kan inni tuqa. Sana booda viidiyoo moo fotoodha naan jedhan filadha. Amma isa kana kaameraa waan baneefi salphumatti garam dhaqnaa achuma tuqnaa. Ergasii gaalarii tuqa. Gaalarii erga tuqee booda maal maxxansuuf deemta garee kana jalatti? Maal barsiisuu deemta? Garee Harboor itti si affeersan jalatti maal barsiisuu deemta naan jedha. Mee kanuma waliin man jedhu kana haa maxxansuuf yaan asumatti calliseetumaan maxxansee jira. Yaada hoo qabdaa naan jedha asitti. Waliin challenge in our life jecha kana qofa barreesse san booda poost godha. Waan poost godhu kana eessatti poost ta'a jechuudha. Waliinuma guruuppii san jalatti dhaqee poost ta'a jechuudha. Kun haala kanaan barnoota teekinooloojii kan jedhu waliinuma kana jalatti poost ta'a jechuudha dhaqee. Hayya egaa haala ittiin guruuppii keessa seennee poost itti goonu beeknee booda ofii keenyaa akkamitti guruuppii uumachuu dandeenya kan jedhuuf eda'uu mataa gubbaa tana tuqna jechuudha. Eda'uu isii tana erga tuqnee booda create group jedha. Create group asittiin dhufna suurawwan keenya ni galchina jechuudha. Suuraa keenya ni galchina profaayiliidha. San booda maqaa guruuppiin kennaa fi sana booda mootu select group kaatagoorii isaa maal irratti akka waa'ee guruuppii kanaa barsiisuu akka barbaadan fayyaa irratti ta'uu danda'a, oomisha irratti ta'uu danda'a, uffata beeksisuu ta'uu danda'a, piroomeeshinii wantoota garaagaraa barnoota garaagaraa ta'uu danda'a, biizines ta'uu danda'a. As keessa jira jechuudha kaatagoorii tana yoo tuqnu isii tana nuu fida kun entertainmentiin, lookaal biizinesiin jira, piroodaaktiin, artistiin jira, orgaanaayizeshiniin, hospitaalitii, heelzii endi kontiraakshiniin hin jira, edukeeshin manaajimenti, riinteel hedduutu jira jechuudha. Isaan kanneen keessaa filanneetiin achirratti maxxansinaa jechuudha. Filannee tokkorra goona. San booda asitti waa'ee guruuppichaa barreessina. Erga isarra dabarree booda guruuppiin kun piraayiveet guruuppiidha moo namni hundi paablikii ta'e akka seenu isillee ni ilaalla jechuudha. San booda namaaf feerra. Sana booda kireet kan jedhu tuqna guruuppichi haala salphaan kireet nuu ta'a jechuudha haaluma kanaan. Sana booda akkanumatti guruuppiiwwan kireet ta'an argattan jechuudha. Hayyee kan itti aanu immootu guruuppii kireet goone akkamitti namni yoo nu affeere guruuppii namni nu affeere akseepti goone akka deebisnu isinitti agarsiisa. Kun dabalata jechuudha. Egaa aappii waliinii keenya keessa eega seenne booda namni tokko gara guruuppiitti yoo na affeere yookiin immoo gara guruuppiitti yoo na waame akkamitti guruuppii san akseepti akka godhu mee salphumatti isinitti agarsiisu. Daashboordii tuqa jechuudha isii gara jalaa jirtu kana. Daashboordii kana erga tuqee booda mallattoo gara gubbaa kanatti nu dhuftu kun notifiikeeshinii irratti nu dhufa ni tuyna. Sana booda aktiiv kan jedhu kana jira. Itti aanee immoo kontaakti kan jedhu jira. Mee ammaan kontaakti kan jedhu ni tuqa.
as keessa homuu hin jiran jechuudha. Miseej kan jedhu hin tuqaa. Miseejii keessallee wanti naa ergame hin jiru. Kan itti aanu mootiyyuu Guruupiin kun isa kana Kaliil Arab kan jedhu kana kunu eenyu Kaliiltuun affeer gara Harboor Barnoota Teknooloojiitti guruup kan jedhu jala naa dhufee jira kun haala kanaan peej kan jedhullee as jira peejillee ta'e peejuma kana tuqna yoo accept kan godhin taate guruup kan jedhu kana akkuma tuqxanii jala kanatti isinii dhufa jechuudha. Sana booda raayit gootan fakkeenya peejii kanarratti namni affeeree jira Oromiyaa kan jedhu wayii peejii jalatti affeerame mee amma raayit godhaaf maal jechuudha amma peejii kana jalatti fooloo deebiseefii jira jechuudha. Peejicha keessa accept godhee jira jechuudha. Peejii Oromiyaa jedhamsanitti kan namni affeeree isinillee haaluma salphaadhaan notifikashinii jala akkuma dhuftanii maal argitu tarree irraa gadee isiniif tarreeffame keessa guruupii irratti affeeramtan akkatti isinii dhufa. Ebalu guruupii irratti isin affeere jedha. Gadi tuqxuu san booda guruupicha jalatti raayitii gootuuf jechuudha. Yoon barbaadan immoo X gootu yoo guruupii seenuu fedhin. Kan har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Harboor Miidiyaa Neetwoork irraa anis Kaliil ture. Harboor Miidiyaa Neetwoork irratti odeeffannoo hedduu isiniif qabadhee ture. Odeeffannoowwan kanneen viidiyoo dhaqxanii achirraa ilaaluu dandeessu. Dabalataan immoo viidiyoottan waliigala waa'ee waliin dubbatu. Adaamaa waliin aappii wajjin akkamitti akka wal barsiisaa jirru. Laayivii waliin akkamitti akka seenuu dandeenyu. Akkasumas akkamitti akka bannee fayyadamuu dandeenyu. Akkamitti piroofaayilii waliin akka jijjiirachuu dandeenyu. Piroofaayilii akkamiirra yoo godhanne irra filatamaa akka ta'e. Maqaa keenya akkamitti aappii waliin irra sirreeffachuu akka dandeenyu yoo dogongora qabaate kan jedhuuf jechuudha. Kanneenii fi kanneen kana fakkaatan keessummoottan garaagaraa kan achirratti affeeree fi odeeffannoowwan waliin akkamitti galmoofnaa paaswoordii waliin akkamitti jijjiirannaa akkamitti aappii waliin akkaawuntii keenya yoo beekuu dandeenya maaliin akka banne waliin irratti viidiyoo akkamitti akka maxxansinu waliin irratti immoo riiferaal piroogiraamii akkamitti akka fayyadamuu dandeenyuu fi akkamitti isarraa akka kaffaltee argachuu dandeenyu. Kooyiniiwwan karaa kiriiptootiinis ta'ee gara kaardiitiin akkamitti akka guuttachuu dandeenyu, fooloo akkamitti akka goonuu fi akkamitti akka fooloo deebisnu, akkamitti immoo waliin aappii maayuu mataa isaa kireet goonee yookiin immoo banannee akkamitti akka itti fayyadamnu kan jedhu viidiyoottan hedduu Harboor Miidiyaa Neetwoork jalatti dalagee jira. Kanarraaf qabadhee kanuma ture. Harboor Miidiyaa Neetwoork irraa Kaliil ture. Horaa bulaa. Kutaa itti aanu akka isiniif qabadhee dhufuuf yaada keessan gama hundaanuu nuuf kaa'uu hin irraanfatinaa. Yaadni keessan utubaa keenya waan ta'eef.